إفمام نقا قدرتا إفمام أروزة قدرتا إفمام قرأتا أنشادا. What's wrong with you? What's wrong with you? Munira mali ni mendeno. Menden. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu fais, Harry? Est-ce qu'on a fait? Ketapi. Arrête namni khuma takana. Wallahi khumala please. Khumala. Ani kuna ajaiba runa mena yela jira kan min tana ajaiba. Stream goda. Ada fadil kunna takkan sitti ma da gefan. Kebi gafa kana godo. Gafa isi sandi kana godo jechuudha. Maal jeese daga Oromo. Kumala. Maal na wanta ta ni binta nanje. Wanta ma jechuudha ustaz. Lakki nanje yo akkana ni khabo ne. Bode rabbi ni rana gafata. Fedi si guutuu dandeete maal dhagaama jira Muniraan akkam dubbii tana bakka gurratti qabdee dhaggeeffatti na fakkaata. Gurri duraan akkana shumte bakka tanatti akkana dhaggeeffata. Exactly. Amma maal naan jee kuma lama gacha wallahi nama dhibba meeqa asirra jira. Kuma lama nana daba adara. Kanarratti maal naan jee wanta taphattee ni beektaa naan jee maali gaaboo sheekaati waan akkanaan duraa dhiisi maal jechuudhaan jedheen obboleettiiti yaame obboleettiiti yoo liyaameeti maali akkamiin jedheetuma bakka dubbiin ol baafattee isa gaafa inni dubbachuunis ni dhibde dubbii ta'a. Isiin obboleettiin xiyyaaf nama guddaa inninis nama guddaadha ni dhibde dubbiin wanta maali sheeka wanni jaamtun maali jedhaniin wantaati jettutu maali jedhaniin suutumatti ol baasee maa tapha gaafa ijoollee haraamii mitiin jeema haraamii zinaan hojjetinaa haraamni hojjettanii nu barsiisaa turtanii amma taphadhuu taphannee jettee hoggana gaaf lakkii jee kani haa godheetu itti gaafatamaa sini galee kani haa godheetu yoo jaarsi tokko fedhii jaartii hin guutin kani haa godheetu itti gaafatamaa kanaaf irraa si qorachuu amma baasee si garsiisaa iddoo waan jedhe lakki je obboleettiin xiyyaas wanti jetteen maasha Allah kana gaa wanti barbaadamu TikTok sirratti hin cufin aya falinus ka da barcelona wai anni ka fada wallahi wai Gaafiin keessan ka duraa kan ni dandeessa. Alama tokko gizee bitanii jedhanii ka barreessuuf hin barreessine akkana daftara irra riganii akkana laalan. Ati eessan laalarree akkasii si gaafatan. Ay maal jedhe usus irra deebi daftara riganiiti. Waya Oromo isin akkuma itti sin jalaa baane beeka wallahi. Maal jette haadha faate dafii natti himi. Oromesii fi akka onnootti faami. Network kiya jelas nagakabe bersagale nagakabe. Tani bin sindagi bejra. Ajara koko. Wai annabu Dhiisee jira bakka dhiisee jira ye. Akkanaa dhiisee jira. Garuu gaafa isin na gaafattan bakka arrabboota ani ilaal faamiin haasa'uun badiidha. An haasa'uun badiidha. Bartoota keenyaa fi dhiirota keenyaaf
beekumsa waan kennuufi naasaa malee way baalagummaa miti way gadhummaa miti. Waan hawaasa onnee hawaasa keessa gaafii jiru kun onnee dubartoota keenya keessa gaafii jiru gaafii qocaartee jiru hogguma kana na argitan ni fuutaa naan jettan waa'ee fuudha mee miidiyaa irra ol baasanii akkam godhan gaggabaabaa hoggaa interview godhuu deeman akkami jaalalleen qabdaa jedhan akka jaalallee argachuu hin dandeenye waan beekanii. Let me tell you. Miidiyaa irratti hogga baasan koomediidhaaf dhiyeessan waa'ee biyya tanaa gaafachuun fedhan waa'ee haala jiruu fi jireenyaa kanaaf silaanni furmaata waa'ee siyaasaatiif waa'ee dinagdeetiif furmaata garuu wanti isaan qaama miidhamaa gaafatan fuutee jirtaa jaalallee qabdaa akkami wajji jiraat warri saanii maal siin jee gaafa fuutee maal siin jette gaafa maarree maxxiqashoo maal siin jette jedhan miidiyaan kun riyaalitii mee bakka feetan dhagaa qaama miidhamaan tokko golbee wanni inni interview ta'u san gaafii hawaasa keessa jirtu kun hawaasni kun kanaafu ilaalchi isaanii qaama miidhamaadhaaf gadi aanaa waan ta'eef miidiyummaan gurguddaanis gadi aanaa waan ta'eef amma wayyoo safuu naan jedhan laallalla argiteemi safuu naan jedhan garuu qalbiin isaanii akkaan deebisuuf ni fedhan gaafii waa miliyoona tokko yoo naase qalbiin isaanii miiluma lamaan kiyya kana jidduu jirti dubartoota fedhe yoo jene qalbiin isaanii miiluma lamaan kana jidduu jirti miila sadaffaan qabaan jedha exactly yaadarraa fixudha wada gaddalau magbaatu no haadha faate wada gaddalau magbaatu no laal hawaasni keenya ilaalchi isaanii ilaalchi akkam gaala coraa baddee ilaalaa turuu gisee dhufteeti. Exactly. Waa'ee guyyaa tokko Kamar nadage jaartii likkii teetii fuute alhamdulillah jedhee amma lallaalin jira kan tuutaji. Itti dabalachuu barbaada ati yoo faame yoo itti dabalatte sirriidha ati yoo itti dabalatte dhageeffadhu yoo ati yoo itti dabalatte sirriidha ati itti dabalatte sirriidha maaliif takkaa'u bulchuun danda'u jedhanii shakkii qabaachaa jiran takkaa'u bulchuun danda'u akkuma rabbi waliin jiraatti beekadhu gaafii sun hin tuqamtu akkana jedhanii yoo gaafatan saboodha godha akkuma koppiliinki tana koo tokkoon nagalcha akkuma tokkoon nagalcha fuudheetiin agarsiisa kudhan fuudhee haadha faatee fa'aa agarsiisa kudhan fuudheetiin ustaazotaa fi hawaasa ilaalcha akkasii qabu akkaan bulchuu danda'u bulchuu wayiduu dabbaadhachuudha. Fuudhee jira qamar kenna fuudhee jira dhiifaa heerumee jira silaa hasi heerumaa heerumee dha. Siin fuudhan jennee baran. Haadha faatee Muniraa yoo jarrabdes rakkoon qabu. No. Warra social media food. Warra social media man food. Maali di fuune? Itti sandaaboo beekta? Takkitti sandaaboo nan beeka. Badan bittiin beeka. Gaafa Facebook irratti isaan bakka waa'ee intini kana haasaan. Lafeetiyya. Qaalloo ijoolleedha ofiin jetti. I don't care for that. Facebook kiyya Oromoo fi Oromiyaa dhaqaati. Nama follower meeqaan qabu. Guyyaa takka osoo suuraa kiyyan godhin. Agartee ilaalcha nama keenya gaafa suuraa kiyyan mul'isin viidiyoolee garagaraa waa'ee maalii garagaraa natti ergaa turanii asii oliin jajjanaa ture. Gaafa viidiyoodhaan itti as bee dhageessee haadha faatee mudannoon akkasii mudanne. Ayyee mee mudannoo saniif. Inni wantoota akkana gootaa jedhama. Inni. Ummata taaptaa godha. Ummanni taaptaa bitii isa nurraa dubbii jedhiifa dhoofuu baleessa wayi. Taaptaa godha hee. Mudannoo akkana dhagee haadha faatee. Waggaa tokko guutuu. Haadha faatee maal jechaa oolta? Nama afurii as gubbaa jirra. Jaalalatti qabeessirra. Nama maqaan hin yaamne. Maali yooni haadha faatee jechaa oolatti maali naaf taate? Akka isaatiin isii jennuun dhabu maaliif beektaati? Du'aa
maal dhaqeeti qoy. Tanaaf jaartii silloon sigaa. Gara geemii jechaa gara geemii haa jechaa baay'ee. Duraanuu taate adabaatee waan atilleen jaraan baanee mi adabaatee kanaaf fittee jechuudha nama biyyaa fittee jechuudha. Ni shakke ni shakke ogummaa dura dhiyoo ni shakke. Miira keessa galee ogummaa dura dhiyoo ni shakke. Adabaatee ji'a garee akkasumas. Miira keessa. Kofiyaa takka fidaa kuma lama naan jette laa kuma lama. Profaayilii kiyya kaayachiisa taaptaaf godhaa jiru oduu dhiisaati profaayilii kiyya kaayachiisa. Please.